Efesoon boqonnaa lama lakkoofsa tokko odoo hin jalqabin dura Efesoon boqonnaa lama lakkoofsa tokko odoo hin jalqabin dura Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa gara dhumaa irratti waan tokko dubbifnee ture. Waan tokko dubbifnee ture. Akkas jedha gara dhumaa irratti. Especially lakkoofsa 22 fi 23 irratti. Waaqayyo waan hundumaa miila Kiristoos jala kaa'e. Goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristaanaatiif maal godhe jennee mataa godhee kenne. Waldaan kiristaanaa dhagna Kiristoos. Inni waan hundumaa karaa hundumaan guutummaa isaatti dhagna isaa kanatti hin jiraata jedha. Kanaaf nuti dhagna eenyuti jechuudha? Dhagna Kiristoosiiti. Anis isinis iddoo tokko qaama tokkicha irratti qaama Kiristoos jedhamu keessatti dhagna waliiti jechuudha. Ijaarsa kana walitti qabee afaanii mukaatiin jirmi wayinii eenyudha jedha Kiristoos? Ana. Isin immoo maal kooti? Damee kooti jedha. Afaan mana ijaarsaatiin immoo hundee nama namaan dhagaan golee qajeelchuu eenyudha jedha? Anaa jedha. Isin immoo ana irratti maal taatanii? Ijaaramtan. Kanaaf afaan kanaan kaa'a jechuudha. Amma immoo akka dhagnaatti immoo gaafa kaa'u dhagni mataan qaamni Kiristoos gaafa ta'u nu hundinuu kutaa qaama garaagaraati jechuudha. Kutaa qaama garaagaraati jechuudha. Walii keenya. Kanaafi kana giddu galeessa godhannee boqonnaa lama lakkoofsa tokko yeroo jalqabnu boqonnaa lama lakkoofsa tokko irraa akkana jedha. Isin kanaan dura irra daddarbaa keessaniif cubbuu keessanii karaa hafuuraa maal taatanii turtan jedha. Duutanii turtanii. Maal jedha? Addaamiin gaaf kanarraa nyaatte maal taata jedheen? Duutaa jedhamee. Duuti kun kan jalqabaa physical daisy immediate dhabamuu miti. Immediately kasaan du'an maaltu isaan dhiise? Ulfina waaqayyootu gad maal godhe? Gad isaan ulfina waaqayyootiin adda bayan. Ulfinni waaqayyoo inni addaan ba'an kun isuma hadhallee Kiristoos namni abbaa kii awwaalessi duukaa bu'aa jennaaniin maal jedhe Kiristoos? Dhiisaa warri du'an du'aa isaanii maalaa godhan? Awwaalanii isin immoo nafaanaa bu'aa jedhee. Kiristoosii ana ta'uun hadhallee maali? Du'uu jechuudha. Jireenya akka qabaannu yoo Kiristoosii wajjin maal taane qofa? Jiraanne qofa. Jireenya hafuuraa jedhama kun. Ammallee Kiristoosiin fuuldura deemanii dhaabachuudhaaf ulfina gaafa duraan nurraa mulqame maal ta'uu qabna? Qabaachuu qabna jechuudha. Mul'ata boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irratti waa'ee mootota ba'a biiftuutii dhufanii erga dubbatee ka'een booda gidduutti qullaa isaa kan dhaabanne namni uf eeggatu inni kan maal ta'edha jedha. Kan eebbifameedha jedha. Mul'ata boqonnaa 16 irratti waa'ee mootota dhufaatii gooftaa Kiristoos mootota ba'a biiftuu erga dubbatee ka'een booda 15 irra akkana jedha. Sagaleen tokkos kunoo ana akka hattuu dhuftutti nan dhufa namni dammaqu namni qullaa isaa adeemee saalli bakkeetti akka mul'anne uffata isaa eeggatu maal haa godhu jedha. Haa gammadu. Kanaaf qullaa ta'uun karaa biraa maal ta'uudha? Du'uudha jechuudha. Qullaa ta'uun du'uudha. Amma du'a kana keessaa gara jireenyaatti yoo deebine qofa nu deebinee fuuldura isaa maal gochuu dandeenya jechuudha? Dhaabbachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma uf laaluun gara samiitti deebi'uun ilaalcha keenya samiirra kaa'achuun yeroo inni barbaachisaa murteessaan amma jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo jedhee yaada akkasiitiin wanti inni jalqabeef isa kanaafi jechuudha. Mee gara Efesoonitti yaadaan isin deebisan mallee gara Efesoonitti deebinee Efesoon boqonnaa 2 maal jennee isin kanaan dura maal irra daddarbaa keessanii maal taatanii turtan? Karaa cubbuu karaa hafuuraa duutanii turtan. Yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kana duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtan. Inni eenyunni seexana jechuudha. Hafuurichi hamaan amma namoota waaqayyoof hin abboomne gidduutti maal godhaa jira? Hojjechaa jira. Eenyutu hojjetaa? Hafuura isa hamaa santu hojjechaa jira. Amma oopshinii lamatu jira jechuudha. Yoo hafuura hamaa kanaan geggeeffamna yookaan hafuura qulqulluun maal taana? Geggeeffamna. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti namni nuyi kan waaqayyooti. Namni waaqayyoon beeku nu dhaggeeffataa jedha. Namni waaqayyoon beeku maal nu godhaa? Nu dhaggeeffata. Inni kan waaqayyoo hin ta'in immoo nu dhaggeeffatu. Kanaan hafuura dhugaa hafuura sobaatti maal goona jedha? Gargar baafnee hubanna jedha. Hafuura dhugaa hafuura sobaatti gargar baafnee
hubanna jedha. Karaa biraatiin ammoo tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2:12 irraa ammoo akkana jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2:12 irraa ammas nuyi kennaa isa Waaqayyo biraan nuuf kenname beekuudhaaf hafuura isa Waaqayyo biraan nu dhufe maal goone? Fudhanne malee hafuura biyya lafaa kana fudhanne jedha. Hafuura biyya lafaa kana jechuun isa amma Efesoon irra dubbisaarru hafuura dukkana biyya lafaa kana maal godhuudha? Bituudha jechuudha. Aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuun abboomamaa turtan. Hafuuricha hafuurri hamaan ammas namoota Waaqayyoo hin abboomne gidduutti maal godhaa jira? Hojjechaa jiraa jira. Kanaaf hafuura biyya lafaa kana jechuudha. Hafuura sobaatii jechuudha. Kanaaf waliigalatti hafuura lamatu lafa gaggeessaara. Hafuura jireenyaa yoo fudhanne, hafuura Kiristoos yoo fudhanne jiraattota jedhamna. Hafuura biyya lafaa, hafuura sobaa yoo fudhanne maal taana? Warra du'an jedhamne. Karaa hafuura warra du'an jedhamne jechuudha. Kanaaf isinillee dura akkas turtanii jedhaadha. Nus hundumti keenya hawa foon keenyaa duukaa buune akka fedha namummaa keenyaa fi yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerra. Kanarraa kan ka'e akkuma warra kaanii dhaloota eekamsaa Waaqayyo jala maal godhee turre jedha. Jala gallee turre jedha. Amma hundumti keenya eessa akka turre maalummaa keenyadha jechuudha kan inni ibsaa jiru. Nus hundumti keenya lakkoofsa 4 irraa araarri Waaqayyo garuu baay'ee waan baay'ateef jaalala isaa isa guddaa sanaan maal ta'an nu jaallate. Jaalala isaa isa guddaa saniin maal nu godhe? Nu jaallate. Jaalalli kun jaalala akkamii? Ergaa Yohaannis 4:8-9 meedhanii dubbatu. 8 irra maal jedha? Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni hin jaalatin Waaqayyo maal hin goone jedha? Hin beekne jedha. Waaqayyo nuyi isaan jireenya argannuuf akka nu isaan jireenya argannuuf tokkocha ilma isaa gara biyya lafaatti maal godhe? Erge. Kanaan jaalalli Waaqayyo nu gidduutti maal ta'e? Mul'ate. Jaalalli Waaqayyo inni guddaan eenyudha jechuudha? Ilma isaa Yesuus Kiristoosidha. Nuyi Waaqayyoon hin jaallanne. Inni garuu maal nu godhe? Nu jaallate. Ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'u nuuf maal godhe? Nuuf erge. Jaalala jechuun isa kana jedha. Jaalala jechuun isa kana jedha. Amma uduma badiinsa jala jirru Waaqayyo maal nu godhe? Nu jaallate. Araarri Waaqayyo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan maal nu godhe? Nu jaallate. Jaalalli Waaqayyo inni guddaa inni ittiin nu jaallate eenyu jechuudha? Ilma isaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Ilma isaa Yesuus Kiristoos yeroo jennu du'a salphaa miti by the way. Isaaqiin billaa fudhatee harka morma isaa irra kaa'ee eenyu? Abbaadha. Kiristoos fannoo irratti akka du'uuf kaajjese eenyu? Abbaadha. Garaatti jabaate jechuudha. Keessaanuu naannoo Geetsemaniitti yaa abbaa kiyya jedhee. Yoo fedha kee ta'e xuroon kun maal haa ta'u? Narraa haa darbu. Garuu fedha kiyyaa miti feetii kan kee maal haa ta'u jedhe? Haa raawwatu jedhe. Kanaaf abbaan ilma isaatti garaa jabaate. Eenyuun fayyisuuf? Ana fayyisuuf? Isin fayyisuuf. Jaalalli guddaan sammuun namaa tilmaamuu hin dandeenye isa kana. Ilma isaatti garaa jabaateeti ana fayyise. Ilma isaatti garaa jabaatee eenyuun fayyise? Isin fayyise. Kun jaalala isa guddaa araara guddaa nutti mul'atedha jechuudha. Kana keessaa bi argitanii uduma nu eessa jirru uduma nu bakka hin taane jirru maal nu godhe? Nu jaalate. Lakkoofsa 5 irratti nu irra daddarbaa keenyaan karaa hafuurotaa du'oota taanee utuu jirru inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhatee isin ayyaana Waaqayyootiin maal taatan? Fayyifamtan. Argitanii utuma nu cibbamoota jirru uduma nu du'oota jirru karaa ilma isaa maal nu godhe? Nu jaalate. Lakkoofsa 6 karaa Kiristoos karaa eenyu? Karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaasee isuma wajjin bantii Waaqaa keessa iddoo nuuf kennee maal nu godhe jedha? Nu jiraachise. Interesting. Amma dubbiin tun dubbii jabdu. Dubbiin tun dubbii maali? Dubbii jabdu. Maal jenneerra amma? Kiristoos wajjin isumatu maal nu godhe jenneerra? Du'aa nu kaase. Okay, Kiristoos eenyutu du'aa kaase? Kiristoos eenyutu du'aa kaase? Abbaa. Galaatiyaa boqonnaa 1:1 akkana jedha. An Phaawulos namoota biraa yookiis karaa nama tokko utuu hin ta'in Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo abbaa Kiristoos du'aa kaaseen maal ta'e jedha? Ergame jedha. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irraa illee. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irraa
nuyi cuubamuudhaan du'a isaatti dabalamneerra. Isa wajjin maal taaneerra? Awwaalamneerra. Kiristoos humna abbaa isa ulfina qabeessa warra du'aa keessaa akkuma kaafame nullee immoo jireenya isa wajjin maal taaneerra? In jiraanna jedha. Amma isa wajjin nu kaasuu qofaa miti gaafiin guddaan. Bantii waaqaa keessa isa wajjin maal nu godhe jedha? Nu kaa'e jedha. Gaafiin akkana jedhu jira. Ana abbaa koo keessa wangeela Yohaannis boqonnaa 14:20 irraa. Ana abbaa koo keessa isin ana keessa ani immoo maal jedha? Isin keessa jedha. Wangeela Yohaannis 14:20 irraa. Kiristoos nu keessa akkamitti ta'a ka jedhu ergaa Yohaannis irraa dubbifneera. Hafuura ofii isaa irraa maal waan godheef? Hafuura isaa irraa waan nu kenneef nu keessa jira. Nullee isa keessa jirra jedha. Akkamitti namummaa keenya qabatee eenyummaa keenya qabatee haga amma abbaa fuuldura maal nu godha? Nu dhaabate. Kanaaf nu hojjetee nu dhaabatee hin jireenya. Nu isa keessa inni nu keessa ka jiraatee hin jiru kana. Kanaaf addallee nu Kiristoos wajjin eessa jira? Mirga abbaa jirra jechuudha. Kiristoosin keessa jirra jechuudha. Abbatu kana godhe. Isin wajjin du'a nu kaasee isin wajjin mirga isaa maal nu godhe? Nu teessise. Eenyuun keessa? Kiristoosin keessa. Kiristoosin keessa. Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irraa akkana jedha. Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irraa akkas jedha. Isin duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin eenyuun keessa dhokateera jedha. Jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyoon keessa dhokateera jedha. Jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyoon keessa dhokateera. Jireenyi keenya Kiristoosii wajjin Waaqayyoon keessa dhokachuu kan danda'u yoo maal taane qofa? Yoo duune qofa. Yoo duune qofa. Duune jechuun kanaan dura waa'ee mana qulqullummaa qorataa turre yaadattu yoo ta'e. Hafuurri jiraachuudhaaf foon maal ta'uu qaba? Foon du'uu qaba. Yoo foon hin duune hafuurri jiraachuu danda'a? Hin danda'u. Sababni isaa gooftaan lama mana tokko jara maal gochuu hin danda'u? Moo hin danda'u. Sammuun keenya ka yaadee waan murteessu yoo foon irraa ajaja fudhateeti yoo sammuu hafuura irraa maal godheeti? Ajaja fudhateeti. Waan waa goonu hundumayyuu Waaqayyo itti gadda. Waaqayyo kanarra maal jedhaa goona jechuudha. Yoo maal kenna du'e, yoo foon kenna du'e, yoo foon du'u baate hoo akka foon nu ajajee jiraanna jedhe. Kanaaf yoo duune Kiristoosii wajjin eenyu keessa dhokanneerra? Waaqayyoon keessa dhokanneerra du'aa kaanee mirga abbaa teenneerra. Eenyu wajjin? Kiristoosii wajjin. Kana jechuudha kiristaanummaan. Lakkoofsa 7 irraa. Inni arjummaa karaa Kiristoos Yesuus nuuf godhe sanaan. Waaqayyo arjummaa hundumaa karaa eenyu nuuf godhe? Karaa Kiristoos Yesuus kan inni nuuf godhe. Karaa Yesuus Kiristoos kan inni nuuf godhe. Arjummaa kana keessaa inni tokko Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 13 irraa maal jedha? Isin namoota taatanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu ka jaalattan yoo ta'e Waaqayyo immoo akkamitti caalchisee hafuura qulqulluu maal isin godhuree jedha. Kanaaf hafuura qulqulluullee karaa eenyu nutti agarsiisa? Karaa eenyu nu kenna jechuudha? Karaa ilma isaa. Karaa ilma isaa. Roomee 8:32 irratti erga ilma isaa kennuutti hin sassanne akkamitti karaa ilma isaa waan hundumaa nuun kennuree jedha jechuudha. Kanaaf inni arjummaa karaa Kiristoos Yesuus nuuf godhe sanaan bara dhufu hundumaattu baay'ina ayyaana isaatii isa ammas hin jedhamne agarsiisuudhaan kana godhe. Karaa Kiristoos mirga abbaan marga ofii maal godhe? Nu teessise. Arjummaa karaa ilma isaa mul'ate kanaan kana godhe jedha. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii maal taatan? Fayyifamtan. Ayyaana eenyu? Ayyaana Waaqayyoo. Ayyaana Waaqayyoo karaa amantiitti maal taatan? Fayyifamtan. By the way, lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 13 lakkoofsa 14 irratti jaalala Waaqayyoo akka jedhame ayyaana Yesuus Kiristoos tokkummaa maali jedha? Tokkummaan hafuura qulqulluu isin wajjin haa ta'u jedha. Interesting. Jaalala kan nutti agarsiise eenyunni? Waaqayyo. Maal gochuudhaan? Ilma isaa dabarsee nu kennuudhaan. Ammallee jaalala kana karaa addaa Kiristoos illee nutti agarsiiseera. Maal godhee? Lubbuu fi dabarsee nuuf kennee jaalala maal nu godhe? Nutti agarsiise. Interesting. Waaqayyo ayyaana nutti agarsiise. Ayyaanni Waaqayyo maal inni? Ilma isaa nu kennuun nuuf ayyaana. Argitanii? Ilma isaa nu kennuun nuuf maali? Ayyaana. Ayyaana jechuun waan namaaf malle tokko namaa kennu mere? Eeyyee. Ayyaanni Waaqayyo nutti agarsiise ilma isaa. Ayyaanni Kiristoos nutti agarsiise lubbuu isaati.
Lubbuu fi dabarsee maal nu godhe? Nuuf kenne. Kun ayyaana isa jennudha. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti jedha. Gochaa ofii keessanii miti jedha. Kana Waaqayyotu ilma isaa nu kennee kennaa karaa ilma isaa nu ta'e jechuudha. Hojiidhaanis miti. Namni tokkollee ittiin maal hin godhin of hin jajnetti. Nuyi hojii harka isaati. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinu karaa Yesuus Kiristoos maal taane? Karaa Yesuus Kiristoos uumamne. Ameen. Kanaaf Waaqayyo karaa eenyuun uume jechuudha. Karaa eenyuun uume Waaqayyo? Karaa Yesuus Kiristoos nu uume. Karaa Yesuus Kiristoos nu uume. Kaayyoon isaa hoo? Nu hojii harka isaatiin. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinu. Kaayyoon Waaqayyo nu uume hojii gaarii inni duraan dursee karaa eenyu qopheesse? Karaa Yesuus qopheesse keessa maal akka taanu? Akka deddeebinu. Karaa eenyu nu uume? Karaa Yesuus Kiristoos nu uume jechuudha. Argitanii? Karaa Yesuus Kiristoos nu uume akkuma kaleessa jedhaa ture. Karaa isaa nu jaallate. Karaa isaa ayyaana nutti agarsiise. Karaa isaa nu fayyise. Argitanii? Karaa isaa du'a keessaa gara jireenyaatti nu deebisee hin jedhe jechuudha. Kun karoora fayyinaa isa guutuuf bareedaa ta'e. Kanaaf nuti cubbamoota turre, warra du'an turre, jaalala akkamii Waaqayyo ayyaana akkamii karaa ilma isaa akka nutti agarsiise jedhe nutti himee hin jedhe. Isin warra saba Waaqayyoo hin ta'in, warra dhagna qabatan, warra harka dhagna nama irratti hojjetamuun, warra of waaman biratti warra dhagna hin qabatin jedhamtanii akka waamamaa turtan yaadadhaa. Warra dhagna qabatan jechuun warra qulqullaa'an jechuudha. Isin biratti isin maal jedhamaa turtan? Warra dhagna hin qabanne, warra hin qulqulloofne jedhamtanii maal ta'aa turtan? Waamamaa turtanii kana yaadadhaa jedha. Mee kaleessa eessa turree eenyummaa kennaa yaadannu saniif waa. Yeroo sanatti isin Kiristoosii wajjin homaa walitti maal hin qabdan? Hin qabdan turtan. Waldaa ijoollee Israa'elitti orma kakuu abdii isaanii keessa kan hin qabne, ofii abdii kan hin qabne, biyya lafaattis Waaqayyo malee maal akka turtan yaadadhaa. Yaadadhaa jedha. Warra abdii itti galame jedhame san keessa maal ture? Qooda hin qabnu ture. Orma jedhamnee turre jechuudha. Amma garuu jedha lakkoofsa 13 irra. Amma garuu Kiristoos Yesuus wajjin tokkummaa qabaachuudhaan isin warra dur fagaattanii turtan dhiiga Kiristoosiitiin maal taataniiti? Dhiiga Kiristoosiitiin dhiyeeffamtaniiti. Kun oduu gammachuudha. Gara tokkummaa ilma isaatti kan waame eenyunni? Gara tokkummaa ilma isaatti kan waame eenyunni? Waaqayyo. Akkana jedha Qolaasiyaas 1:13 irraa. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti maal nu godhe? Gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti maal nu godhe? Nu dabarse. Gara mootummaa ilma isaa gara tokkummaa ilma isaatti nu dabarseetiin jedhe. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:9 irratti Waaqayyo inni gara tokkummaa ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyatti isin waame maalidha jedha. Amanamaadha. Tokkoffaa Qorontos 1:9 irratti Waaqayyo inni gara tokkummaa ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyatti isin waame maalidha? Amanamaadha. Gara mootummaa ilma isaatti nu waame, gara tokkummaa ilma isaatti nu waame. Kanaan tokkummaa isa dhugaa keessa jiraanna jechuudha. Kanaaf Kiristoos maal jedha? Yohaannis maal jedha? Tokkummaan keenya abbaa wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin kan inni jedheessa kana jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 13 irratti amma garuu Kiristoos Yesuus wajjin tokkummaa qabaachuudhaan isin warri dur fagaattanii turtan dhiiga Kiristoos maal taatanii dhiyeeffamtanii. Gara Kiristoos iyyuu kan waame eenyunni? Abba. Gara tokkummaa maali jennee turre Qorontos irratti? Ilma isaa. Qolaasiyaas irratti gara mootummaa ilma isaa. Mootummaa dhiigaan kafalame. Garasitti waamneetiin jenne obboloota fi Kiristoos nagaa keenya. Ameen. Inni keenyaan diinummaa isa gidduu ture diigee keenyaa yookaan ammoo dallaa jedhamame. Girgiddaa jechuudha.
inni girgiddaa yookaan keenyaa diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudoota hin ta'in Yihuudootas lamaanuu maal godhe jedha tokko godhe. Ameen. Amma bakka fagoo garagaraa jirran familiin maatiin keenya hidda dhalootaa walakkaate garagara. Garuu hundi keenya yoo tokko taane amma yoo xiqqaate afaan Oromoo duwwaa dubbataa irra baay'een keenya. Garuu afaan Oromoos ta'ee sabummaadhaan maalummaadhaan kan hin beekne maal nu godhe tokko nu godhe. Innis dhiiga Yesuus Kiristoos. Isa abbaan dabarsee maal nu godhe jechuudha. Nuuf kennedha jechuudha. Karaa isaa waan hundumaa nuuf kenna jenneera karaa Kiristoosii. Lakkoofsa 15 irratti inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumu abboomotaa fi toora seeraa sana namoota irra maal godhe jedha irraa kaase jedha. Aarsaa kana ofii maal godhe jechuudha. Ofii fudhate inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumu abboomotaa fi toora seera sanaa namoota irraa maal godhe jedha kaase. Gosaan wal qoqqoodu, sabaan wal qoqqoodu, saba maqaa waliin moggaasu namarraa maal godhe kaase. Namummaa haarawaa maal gochuudhaaf uumuudhaaf. Namummaan haaraan kun sabaan waliin qoodu, afaaniin waliin qoodu, gosaan waliin qoodu, sadarkaan waliin qoodu. Namummaan haaraan kun eenyuun fakkaata? Yesuus Kiristoosiin fakkaata. Namummaa kana kan Kiristoos uumu. Foon isaa irratti duudhaan, fannoo irratti duudhaan gosa lamaanuu akka dhaganno tokkotti Waaqayyotti araarsuudhaan ofii isaatii diinummaa maal godhe? Balleesse. Ofii isaatii diinummaa balleesse. Amma gammaatti aarsaa nu kafalameedha kan ulaalaa. Diinummaa balleesse. Inni dhufee isin warra fagoo turtanitti isaan warra dhiyoo turanittis misiraachuu nagaa maal godhe? Lallabe. Anattis isinittis jechuudha. Nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa akkatti abbaa bira geenye qabna. Hafuuruma meeqaan jedha? Hafuuruma tokkoon. Mataan qulqulluun maal jedha? Hafuurri tokko, gooftaan tokko, Waaqayyoo fi abbaan inni waan hundumaarra jiru maalidha jedha? Tokko jedha. Efesoon boqonnaa 4 itti bira dhufna waan ta'eef amma dhaqu. Kanaaf hafuuruma tokkoon karaa Yesuus Kiristoos akkatti abbaa bira geenyu qabna. Abbaanoo hafuura ofii karaa eenyu nuu kenna? Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos. Maal jenne kaleessa yeroo qorannu? Boqonnaa tokko yeroo qorannu eebba hafuuraa hundumaan tokko sadirraa Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaan waan waaqa irraatiin nu eebbisee maal haa ta'u jedha? Galanni haa ta'u. Kanaaf eebba hundumaa abbaan karaa eenyu nurra dhangalaasa? Karaa ilma isaa. Nullee hafuuruma tokkoon karaa ilma isaa akkatti abbaa bira geenyu qabna jedha. Kanaaf tuqaan abbaarraa karaa Kiristoos gara keenya ittiin dhufu tokko ka godhe maalidha jechuudha? Hafuura qulqulluudha jechuudha. Kan adda baafannee beekuu qabna obboloota. Yoo kan adda baafannee hin beekne kennaan nu eeggataarrullee wanti nu fudhannullee waan sirrii hin taane ta'a jechuudha. Maal jedhe Kiristoos? Waan kadhattaniyyuu maal hin gootan? Hin beektan. Amma waan kadhannu adda baafannee beekuu qabna jechuudha. Kiristoosiin hafuura kan kee maal nu godhe jennaan? Nuu kenni jennaan. Nuuf kenni jennaan. 19 irraa. Egaa isin sichi warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin warra biyyaa warra mana Waaqayyooti malee orma nama biyya maalii miti? Nama biyya diidaan. Jalqaba maal jennee turre? Isin diina turtanii, orma turtanii. Argitanii? Fayyina kana keessaa qoodan qabdan turtanii. Garuu karaa Kiristoos maal taatan? Eeffamtan. Kana hundaa akka godhe eenyu inni? Waaqayyo. Karaa eenyu? Karaa ilma isaa. Kanaaf yeroo sagannu Waaqayyo diinni hundinuu maal jedha? Ulfina Waaqayyo abbaatiin. Yesuus Kiristoos maal haa godhu? Ajilbiifatu. Kiristoosiif gaaf sagan. Kiristoosiif gaaf jilbiifan. Eenyu sagadaa irra jechuudha? Abbaadhaaf sagadaa. Bineensichaaf namni sagadu jawwichaaf maal godha? Sagada. Bee fakkeenya isaa waan ta'eef. Sanni wal bira qabaa yeroo biraan laallaa. Amma diina. Kanaaf maal jedha? Isin hundee ergamootaaf raajota irratti maal taataniiti? Ijaaramtaniiti. Kiristoos Yesuus ofii isaatii dhagaa golee maal godhudha? Dubbii lakkoofsa 20 tan akkatti addaan barbaada roobatti. Isin hundee ergamootaaf raajota irratti maal gootaniiti? Okay, hundeen maalidha jireenya namaa keessatti?
Maarqos boqonnaa 16 irraa hundee nuukaa. Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa meeqa? 16. Namni amane namni cuuphame maal ta'a? Ni fayya. Namni nama ne garuu maal ta'a? Itti faradama. Kanaaf hundeen maalidha jechuudha? Amantiidhaaf cuuphaadha jechuudha. Interesting. Amantiin cuuphaan duuka butotaa maal ture? Maal amanaa turan? Akkamitti cuuphaa turan? Cuuphaan isaanii maal ture? Sunnuuf maal kenna jechuudha? Hundee keenya. Hundee keenya. Okay. Gaafiin guddaa yeroo baay'ee ka'u jira. Maatewos 28:19 irratti Waaqayyo dhaqaa gara addunyaatti maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutti isaa maal godhaa jedhe? Cuuphaa jedhe. Dubbiin kun dubbii qajeelaadha. Eenyutu dubbate? Kiristoosu dubbate. Duuka butoonni garuu macaafa qulqulluu keessatti iddoon itti maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluun cuuphaniira jedhu jiraa? Qoradhaa laalaa assaayimentii isiniif haa ta'u. Hin jiru. Maqaa eenyutu hin cuuphan? Maqaa Yesuus Kiristoos qofaan cuuphaa turan. Okay, maal haa jennu ree? Ka Kiristoosiif ka isaanii garagara jechuun wal faallessa jechuu? No. Wal faallessaa miti. Rakkinni akka nu itti waaqa hubannetu maali? Dogongora. Akka nu waaqa hubannetu maali? Dogongora. Akka amma jedhaarrutti abbaan karaa ilma isaa gara keenya maal godha? Dhufa. Nu Kiristoosin keessa, Kiristoos nu keessa, Kiristoos abbaa keessa, abbaan Kiristoosin keessa. Tuqaa tokko. Karama Kiristoosii hafuura qulqulluu abbaan nurratti maal godha? Nurratti dhangalaasa. Nullee hafuuruma tokkoon karaa Kiristoos abbaa bira maal godha? Geenya jechuudha. Kanaaf hundee bartoota warraaqsaa irratti maal taaneerra? Ijaaramneerra. Hundeen immoo amantiif cuuphaa kana isinillee roga irra dubbisaa. Dubbii baay'ee murteessaa waan ta'eef. 21 irraa guutummaan ijaarsa sanaa isumaan walitti maal ta'e? Isumaan walitti qabame. Mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf gooftaatti maal goona jedha? In guddanna jedha. Amma dhufaatiin Kiristoos akka ta'uuf samiin waan eegaarutu jira. Ijaarsi mana kanaa maal ta'uu qaba? Xumuramuu qaba. Ijaarsi mana kanaa xumuramuu qaba. Ijaarsa mana kanaa keessatti dhagaan golee qajeelchuu inni Kiristoos. Hundeen eenyunni? Kiristoos. Tumbiin mana qajeelchuu Kiristoos. Amma abbaan kan inni eegaaru ijaarsa mana kanaati. Aniifi isinillee boci keenya sirraa'ee mana kana keessa iddoo eegaluu qabna jechuudha. Iddoo eegaluu qabna jechuudha. Hundee kana Kiristoos kaa'ee deemera duuka butoonni irra maal ta'aniiran? Ijaaramaniiran. Aarsaa barbaachisu kafalaniiran. Dhiigaan dhugaa maal godhaniiran? Mallatteessaniiran. Ibroota boqonnaa 11 irratti anaafis hin malee garuu maal ta'uu hin danda'an jedha. Guutuu ta'uu hin danda'an. Waan irra wayyuu ilaalee maal nu godheera waan ta'eef nuuf kaa'eera waan ta'eef. Kanaaf ijaarsa mana kanaa haa xumurruudha jechuudha. 22 irratti isin immoo isumaan mana isa Waaqayyo hafuura isaatiin keessa jiraatu taatanii itti ijaaramuu keessanii jira. Waaqayyo maal isaatiin keessa jiraata jechuudha. Waaqayyo maal isaatiin keessa jiraata? Hafuura isaatiin. Qaamaan eessa jira? Samii jira. Samii jira. Sababni isaa Kiristoos maal jedha? Nan deema bakka isinii qopheessaa lafaan jiraadhu isinis maal akka gootaniif? Akka jiraattaniif deebi'ee isin fudhadha jedha. Kanaaf eessa jira? Samii jira. Samii jira. Nu immoo isa wajjin akka seennu adda karaa hafuuraa immoo nu keessa maal godha? Nu keessa jira. Waaqayyo karaa hafuuraa isaan keessa ka jiraatu inni jedhee isa kanadha jechuudha. Kanaaf dhugaa kanatti qabannee jiraanne mana qulqullummaa isa Waaqayyo ulfina ofiitiif ijaare isa dhugaa akka ta'uu dandeenyu Waaqayyo dhageenyu nuuf haa eebbisu. Ameen.